Harka fuunee jira jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaanalii Abdii Smaartii kan taatan egaa akkuma dabre yeroo dabre waa'ee jechuudha waa'ee aappii detection aappii irratti jechuudha aappii yeroo namni siif bilbilee si waraabaa jiraate namni sun akka si waraabaa jiru beeksisa yookaan mallattoo sitti garsiisu barsiisee ture jechuudha yeroo dabre jechuudha viidiyoo kana jalatti aansee jechuudha. Aappii san irratti namoonni hedduun aappii kana nuuf hin galle tokko immoo nuuf bu'uu didee jettan. Sirri garuu aappiin kun pilaastoor irratti tokkoffaa hin argamu. Bilbila nama hedduu irratti jechuun yaani anuu fi kiyya yaalee dadhabe jechuudha. Bilbila tokko irratti hin argamu. Pilaastoor irratti illee oriijinaalee hin argamu jechuudha. Jalqaba aappii kana liinkii isaa jechuudha diskiripshin booksii viidiyoo kiyyaa jala isiniif kaa'ee jira. Achi laga buutanii jechuudha tartiiba isaa eeganii hojjetan ni buufattanii jechuudha ta'a. Akkuma agartan kun aappiin kun isa kanaa jechuudha. Wire tap detection isa jedhamu jechuudha boora bilbila mallattoo bilbilaatiin qaxxaamuraa akka qabu isa kanaa jechuudha. Pilaastoor irratti ni argama garuu oriijinaali isaatiin kan isaa wal fakkaatu baay'eetu jira waan ta'eef liinkii isaa isiniif kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf namoonni hedduu nuuf hin galle suuta jedhii irra deebii nu barsiisii waan jettaniif viidiyoo kana irra isiniif deebi'uuf dirqame jechuudha. Kanaaf obboleewwan reef barachaa kiyyaa dhuftee jiraattan sabskiraayib gochuudhaan eegalaa jechuu barbaadanii warroonni isin hin galiniif jechuudha. Aappiin kun walumaa galatti namni tokko kaameraa fayyadamee bilbila fayyadamee aappii adda addaa fayyadamee isinitti bilbilee yoo inni si waraabaa jiraate si waraabaa jira kan jedhu mallattoo beeksisa isin irratti ergaa jechuudha. Isin beektanii mala dhaattin jechuudha yeroo san okee obboleewwan isinitti iyyuu dheeressa jechuudha. Aappii tana kallattiimaan kun pilaastoor irraa buufadhaa yookaan liinkii diskiripshin booksii viidiyoo kanaa jalaa buufadhaa. Pilaastoor irratti olmoos ni argamtu kan isii wal fakkaatan baay'eetu argama aappii waan taateef kanaaf aappii tana akkuma buufattaniin akkanatti keessa seentan yeroo isin keessa seentanii akkanatti jira jechuudha. Ina bilgootan jalqaba akka taal kanaan mallattoo diimaa kana kenna jechuudha. Mallattoo diimaa kana yookaan hin banamne jechuudha. Hin banamne jechuudha. Diimaa kana kennee namana cufaa jira jechuudha. Okey amma akkatti mallattoo diimaa kana innaa kennu cufaa jira jechuudha. Inabil godhan fakkeenyaaf amma inabil godhan jechuudha. Alloo gettan jechuudha. Alloo jettanii hayyama jechuudha. Ammas irra deebitaniituma alloo jettanii amma gara keessatti isin wayita fidu magariisa kenna jechuudha. Magariisa kenna yoo barbaadan cufu asuma diisa bilgoota yoo fira cufus barbaadan haganuma wanti biraa wanti itti guutan tokko hin jiru piroosesii biraa san isin gaafatu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf meesiitiin gara jalaa kana keessa maal tokko jiru ilaallu fakkeenyaaf waa hedduu jechuudha wanta inni hojjetu keessa jechuudha wanta inni isin fayyaduuf jechuudha. Waa baay'ee viidiyoodhaan yeroo ati jechuun namaa bilbiltu yeroo namni si bilbilu wantoota adda addaa jechuudha. Kunniin wanta isin fayyadu miti. Isin asumatti dhaabbaa jechuudha. Haga sii gadeemtan aappii kana bilbila keessan irratti fayyadamuu eegaltaniirtan jechuudha. Yoo namni si waraabee isin bilbilee qaxxitaa isinitti garsiisaa jechuudha. Akkamitti isinitti garsiisa kan jedhu na wajjin tura. Garuu dhiifama wajjin obboleewwan qulqullina sagaleetiif dhiifama. Maaliif yeroo an bilbila kiyya isa kaaniin bilbilu jechuudha. Maaliif sagaleen jawaalli kiyya achi bilbilli kiyya kaasii kun asiin cufataa jechuudha. Asiin cufataa saniifuu dhiifama isheen jedha obboleewwan. Mee amma bilbila kiyya isa kaan irraa waraabaati as bilbila jechuudha. Bilbila kiyya isa kaan irraa waraabaa bilbila amma isin iskiriinii irratti waraabaa jiru irratti as bilbila jechaadha. Bilbila kiyya kaaniin waraabuu jira jechuudha. Garuu ni dukkanaayaa dhiifama wajjin ijumaan laaltan jechuudha. Yoo sagaleen kan dukkanaa ta'e waan iskiriinii kan jim jedhu taati. Dhiifama obsaan. Dhiifama obboleewwan obsaan jechuun yeroo gara sirraa bilbilu sagaleen maayikii asirraa wanta wanna jedhuuf waliin simatu. Okey dhiifama egaa amma jechuudha amma bilbilee jira qaxxitaa jechuudha. Bilbila isa kaanii waraabaati.
akkuma agartan kunoo amma mallattoo isa kana naa fida jechuudha. Mallattoo amma agartan san jechuudha. Mallattoon amma agartan sun isinitti mul'isuun isaa maalidha? Isin waraabaa jira kan jedhu jechuudha. Automaatikaalii jechuun namni kun akka isin waraabaa jiru isinitti agarsiisaa jechuudha. Nuyyuu kana booda aappii kana qabattanii isin bilbilee mallattoon akkana isin mul'atennaan isin waraabaa jiraachuu isaa qaxxitaa beekaa. Ammas irra deebi'ee itti bilbila imalaala jechuudha. Akkana ilaala. Kuno akkuma agartan kanatti jechuudha. Mallattoo isa kana akkanatti isin agarsiisa jechuudha. Barumsi kun isiniif galadha yaada buleewwan. Isiniif galadha yaada barumsi kun sirriitti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi walumaa galatti aappiin kun nama kamuun fayyaddi gabbuufadha. Orjinaali isii garuu walumas hin argattan jedhee yaada pilaastii garuu namni tokko argachuus ni danda'a. Karaa gabaabattan komentii jalqabaarra isinii kaa'eera achirraan seenaa buufadha. Kana booda nuuf hin galle jedhina. Namni gammaa viidiyoo kana laayikiin goona jiraattan laayik gochuudhaan na jajjabeessa. Wanta rakkoo ta'e kamiifuu furmaan dhabu.